City ya kam. Nagami. Nagaa fayyaadha. Eenyu isaas hin beekne. Boobar osoo haasofitanii anaa irraanfattanii akkana isin bira jiru. Anillee maqaan kiyya Eeyiman hin jedhama. Hayyee isaan na irraanfachiisee malee dhifaamatti. Rusul boleh betul ke double ni. Baik. Tadi tesurit tuition beta. Kami. Tadi tesurit tuition. Tadi tesurit jurusan beta. Hal TV tesurit ni baik, nama macam berit. Ati duranu dubbin tendum tu gai. Amman tanan nuti kanurraa eegamu dhimma micoodhaa osoo hin taane gallee hojii teenya gizeedhaan hojjechuudha. Saniif waa'ee namaan dura dhiisii deemnee haa gallu. Maali waan gaarii ilaaluu yakka? Mee if eeggannoodhaan ilaali. Fuulli isii bara akshee waan dhiphina keessa akka jiru agarsiisa bara. Ati duraanuu yaaboo dubbiin teen dhumtu gizee tana baasne tanatti nuun deebisaati. Hayyee deemnee haa dubbisnuuti. Mucoo nuuraleelii fakkaatu tana biratti akkatti nuudhaaf daaboo deemnu kaanee dubbisna boo mucoo bareedina isiin gartuu bootis maltatee. Aboo deema hayyee. Haa deemnu gaaboo. Tokkollatti barreessuu danda'e baraaruu danda'e seefeera kophatee ta'ee seetaa. Akkam nagaa. Akkam nagami fayyada. Ijjeta akkam nagami. Maali gijee akka kophaa teessu kana waan yaaddoo cimaa siiftu fakkaata qabu. Kitaaban dubbisa jeetiin kophaa ta'uun barbaade kophaa ta'eetiin dubbisa jeeti. Garuu kitaabni akkamii baay'ee namatti tola. Dhugaa baay'ee namatti tola. Hai odoo maqaa keetti illee isin gaafatin garuu hedduu karaa waan nuti jedhe innaa maqaa walisi walaa barru. Hayyee rakkoon qabu. Sannaayitiin jedhama. Anillee maqaan koo Jirraa jedhama. Wachumaan wal barree jedha wal barumsa gaarii. Boobar osoo haasofitanii anaa irraanfattanii akkana isin bira jiru. Anillee maqaan kiyya Eeyiman hin jedhama. Hayyee isaan na irraanfachiisee malee dhifaamatti. Rakkoon qabu baay'ee wal barnoota gaarii nuuf haa ta'u garuu kophaa keessee waan dhiphachaa jirtu nuuf fakkaate erga kitaaba dubbisuu jiraatu waan gaariidha. Guyyaa gaarii haa ta'u deebinee wal arginaa jabaatu. Aboo guyyaa gaarii jettanii kam mucoo kana fakkaatu biraa ammaa hin deemuun. Ati yoo feete biroo addeetiin malee. Ayiboo waan manatti na eeggatu hin Aboo nama isi biraan deemu si je bakka gadi bakka yoo barbaade deemu galee mucoo bareedduu bakka fakkaatan bareedee ma bakka akka deemu jiraatu deemu bakka amma. Ayiboo soo kaayyoo kan deemu jirtu gisee wanta kanarratti agartee kaayyoo kan irraanfattee hafta. Bakka natti toltii jirti gaa bakka jaalallee jira maal. Duraanuu kan nama boodatti noom bise waan akkanaa kana. Maali boo jaalallee jira miti noo boo waan isin fakkaatu narkitu bareedee meeshidha. Ayee bakka isinitti haa tolan hin deema yoo hin deemu. Maaliif wal mormi kan? Waan biraatti yeroo jireenya wal gaggaafatu jirra sanumaati malee waan biraatti. Hai boo maaliif fayyadalee jireenya maaliif jetta ani jaalallee ishiirraa hin baraka waan godhamee sitti dubbachaa jira ati maaliif fayyadu haala jireenya waan godhamee jiru ishiidhaa waan godhamee malee bareedina ishiin gartuu maaf sokka bareedina ishii kan waan gootaati. Qosni keessan baay'ee namatti tola dhugaa. Na haruma nagartanii haruma nama laalanii haruma jaalaltii namarraa akkamitti nama qabdi. Kanaafuu baay'ee nama bohaarsitan. Hayyee hundaafuu akka deebinee wal agarru abdiin qaba. Saniitu guyyaa gaarii fakkaatamu. Soora onnee kootii filatamtuu koo. Awoo saayibii mee xiqqoo dabalume carraan akka ammaa kan hin argamu yeroo biraatiif harkachuu dhabuu dandeenya waan ta'eef awoo lakkoofsan lafa fudhadhamu kana bareedduu sana ammaa dhishee biraan deemu. Lakkoofsa irraa fudhadhamu. Ani carraan fayyadama obboleessa. Bakka carraa fayyadamu gubingaa. Fakki waan irraa fadhee deemee tokko jira. Garuu isillee diriiree jira. Tanaaf lakkoofsaan kennaa kan himi. Ayyee. Lakkoofsaan keessatti na barreessi. Hayyee naa bilbili bakka ni haasofna. Galatu. Galatu mitilee. Gammachuu qaba gisee itti deemtu utaalaa deemtu. Maali? Yes aboo. Carraa keetti fayyadamte? Hai ni gaafataa booti. Mucoo qashtii akkanaa tana akkamitti ishee biraa deema boo. Aboo qashtii haa godhu. Boo qashtii akkanaa tana yoo irras ilaali boo kanaa fayyadamte hoggaa.
Abu Garuu akka lakkoofsa irraa fudhadhu beekee. lakkoofsa. Anuu beekatiin jedhu sun kana taate. Ay boo mucoo marsiitaati boo maal jaa lakkoofsaan ma jala laala siif ta'i. Siifin kan boo. Ati duraanuu gidee mucoo kana agartee beektaa irraa jettu. Yeroo haasoo jiru sun mucoo akkana nee eeginaaf ta'a naatti. Maarsi eeyti buna eeguu jirti isin eeyti yaa. Siyaasaan nee. Hayya meeqoo eegaanii gaafadhaa bilbilee gaafadhaa. Lakkoofsi si hin kanu. Anaa irraa fudhatami. Hayyee waan hin keessatti qabuun naaf beeka rakkoon qabu. Hayya rakkoon qabu. Walumaa jaana walumaa gala. Oo saayibii. Amma oduu mana isin dafee isin dawaluu hin qabu. Oduu mana hin galin. Maaliif mucoo akkas fakkaatu san amma oduu hin galin dawaluu hin qabu. Yaa ammaa tiree kun kana farra nu dhaabaa turte ammallee. Awwa mucoo bakka san dawaluu hin qabu. Lakkoofsa maaliif isii kan na qoyi lakkoofsa ani fi fuudhee fi bira fudhanii. Bakka dawwalii firee maal dhaange. Tokko mucoo akkas fakkaatu san oduu mana isin si dawalaan si jira. Ayibu mucoo kasii san amma. Hello. Hello. Woi kasiti ya kam. Nagami. Nagaa fayyaadha. Eenyu isaas hin beekne. Kasiti ya maaliga ana bari mencari fusil kira serah fudhatee deebisanii bar. Maaliga. Ai dia nambenya maali makasa wala lalatri kisuma na taate jirti. Hayyee si bariitiin jira. Galtanii nagaan galtanii. Yaa'u maaliin galamisi yaa'u. Ifuma dura silaalaatiin oduma nakatti dura silaalaa deemuu bareedina fuula keetii sanfaa akkatti ilaalaa. Yeroo nakatti karaa deemu karaa nagaa waan jira dhumatee maluma bira ittiin fagare yaa'u. Hedduu akkana kofalchistee jirta. Baay'ee nama bohaarsita. Qalbiin teenaa taatee jirti dhugaa. Baay'ee takka nama bohaarsita. Baay'een gammadee jira waan si wajji wal bareef. Hayyoo bakka rakkoon qabu guyyaa tokko laalleetu iddoo bashannanaatti wal agarra. Qashtii. Bakka nagaan ture siifin dawla ishee. Yoo inni nagatiin iddoo bashannanaaf waa si geessa ishee. Ishaka. Ay. Yau sabi ede fi fuir rafi. Edan dana uduman isi jana deika shamu deika meka deika ja. Mutu wajjin hafee mucoo qabsiisan jaalattii sirraan qabdee jechuudha wallahi. Aboo kiyyaate ammoo deebi'uma shanii fi jawajjaa soitee jaalalli ishii na qabdee rakkoo qabda ammoo maali naqmoo wayi jaalalaa wajjaa soitti moo gaafii jaalala dhiyeessitee. Tu laaftee moo haayaa naan jetti bara. Qanii guyyaa tokko iddoo bashannanaa wal agaruu qabnaa jennaan haayaa naan jetti. Sanuu gaa'oo ishee bujjijee ishee ni agartaa bareedina ishee hoo. Akkasitti bareedina agarre. Naa ol jaalaltee si jirti obboleessa saayiba fayyadaadhi. Kana ol si jirti jaalatti qastii akkasii jennu osoo agartu. Bareedina ishee agarre. Ammoo si ajaa'iba qabdi wallaahi. Gide taan agarte taan jalatti gide taan agarte taan. Ai dhimma hojii keenyaa dhiistee ufa. Xiyyeeffannoon kee dhaluma. Gide taan asiin kutte taan jala gide taan agarte taan jala. Waan akkanaa dhiisitee hojii keenya irratti xiyyeeffannu. Hojii keenyaa wajjin nu qaroora. Waan akkanaa dhaabi. Ammaan tan iddoo bashannanaa maal eessa geessu fire? Garuu maallaquma dalamisanii fuudhee iddoo bashannanaa geessan kan jedhee. Awoo saayibii maal taate durri jaalala mucoo qastii akkas fakkaatu oduu agartuu teeti yoo ni godhate yaa'u. Bakka anaatti boojitee jirti ati niiraa wayi waatta. Ni dhufti niiraan ishii booda dhufti. Isiirra caalti moo? Moo bareeduun ishii agarre moo bare nuuralee ishii fakkaatti moo bareeduun ishii moo jalaa gubbaa ol cabdee ilaalle yoo. Atu irraa qabu bulootu shakki. Atu irraa qabu bulootu. Yakaaf kan dhoofate malee irraa qabu bulootu. Na dhoofisa jette malee. Amma dhagee ilaala wanta akkasitti hima. Bareedina jinni maarree nurraa dhiibu. Bareeddee kokkottee annan galchu. Bareeddee siifi malee anna galcha. Amma wanti sitti himu. Takkaffaa maallaqa akkanan gaafate.
maallaqa dalamee iddoo bashannanaatiin keessaa waan takka takkan godhaa fettee akka maallaqa dalagatu. Jaalalaas qabeeni akka fedhe ta'e annan galchuu taasisan dhageesseeni akka fedhe waliin ta'a. Aboo saayiba kiyya maal taate maaliif si akkatti aarta qoy? Mooni jaalatteeti. Shakki namoota nuu jechuun maaliif meeqa yoo jaalatte natti badhaa saayiba keessa? Maaliif iddoo akka fakkaatu maa jaalala jechuun namni jaalalaan qoosu gaarii. Ati gubattee agarree jaa namni gubattee agarree biddaan taphataa jaa. Kanaaf kun gubattee jaa. Waan yeroo sana keessa jaalalaa wanti jedhamu na biraan jiru. Yeroo sana keessa dalagadhee jijjiiramuu qabu malee jaalala jedhalaa jedhamu akka kan ta'e. Hayyoo hin deeggarina. Bakka kaleera turte hin deeggarina. Kaniifuu ati ammaan tana bakka kaleera turte ni beektaan waan waliin keessa dabare ni beektaan qalaa jala fiiguun qabdu dalagannee jijjiiramuu qabdu. Sana dura micooti jaalattu mucaa ni beektaa xiyyaa saaladdiin dalagatee kiyyaan si harkaa fuudhee kuteen osoo ati akkanatti deemtu sababa saniitiif atis dalagattee jijjiiramtee gaafa nama taate dhala dubbachuu qabda malee osoo hin jijjiiramin dhalaa jala fiiguu hin qabdu. Kan dursu hojiidha nama ta'uudha malee dhalaa jala fiiguu miti. Dhalaan hin dabartu. Tunni dhuftii tunni dabarti. Tunni dhuftii ni dabarti. Sababa saniitiif ati dalagachuu qabda. Dhalaan tanuma nama waa harkaa qabu. Sababa saniitiif dhalaa jettee hin shaboodanii hojii dandeettii irratti xiyyeeffachuu hin jaalladhu. Awwoo cinqii naaseen gaaboo maal taate boo dalagadu bakka cinqii naaseen nuti ani jaalala irra qabamee jira. Isiinuu mataa isiitiifuu riskiidha isiinuu maal taate obboleessaati saayiba fayya maaliif ciitii ugayyuu hiraar dalagadu isiinuu mataa isiitiifuu riskii bakka ani bareedu isiinuu hayi maal taate isii bareedina isiin agartu awwoo obboleessa jijjiirame naan jaal waliin bakka isii tan harkachuu qaba bakka akka fedhetee fedhu bu'aabee itti cabee itti fofee harkachuu qaba isii tana bakka maaliif jijjiirame naan jecha bakka cinqii tanaan hin danda'u bakka boo cinqii tanaan waan hin godhaan waliin hayi bakka hin danda'u bakka isii harkachuun qaba bakka isii akkan teeteetiin caccabee kofee waan bareechee harkachuun qaba. Saayi. Injoo jiru waan hin jaalatin dhiisis hin beeksisin jiru. Yeroo nan yaada kanaa kana sittiin waan inni itti jaalladhu faas hin fakkaatina. An akkasiin hin jenne jalqaba kan barbaachisu maallaqa malee dubartii. Maallaqni jiraannan dubartiin ni dhufu. Dhageesse dubartii jechuun kan nama maallaqa qabu. Sababa saniif ati dalagattee hojjetamuu qabda. Maallaqni jiraannan ni dhufu. Ni beekta waan sirrii mudee ture sana dura namni maallaqa qabu sirraa fudhatee ture ni beektaa mucaan. Dura dalagaddu erga dalagattee boodeefis barbaada si dhufu. Ati hin barbaadiin dubartiin bakka maallaqni jiru hin haftu ni dhufti ni beektaa. Sababa saniitiif wantitti himee jira waan qaanii ga'a. Awoo dhuftee jirti kun ola. Anis iyyuu dhuftee jirti.